Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan jecha Arraas immoo mata duree addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mata duree Arraa keessatti ammoo gaaffii keessan namoota hedduun akkamitti Bitcoin furannaa maallaqa akkamitti irraa baafannettanii gaaffii hedduu na gaafachaa turtanii. Sana dura garuu osoo maallaqa baafachuuf hin jarjarin iddoo maallaqa itti baafattan bareedduu qabaachuu isin barbaachisa jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan ammoo arra waalleetii yookaan kiisii ajaa'ibaa kan Bitcoinis ta'ee kiriptookaaransii gosa mara akkuma agartan kanatti itti kuusachuu dandeessan bareedaa akkaataa itti banattanii fi akkaataa itti keessatti guurattanis isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun akka na hojii turtan abdiin qaba. Warreen chaanala kiyyaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun iddoo bina notification kana tuqachuudhaan viidiyoolee babbareedduun isinii gadhiisu akka isin hin dabarre isin gargaara jechuudha. Arra ammoo how to create Coinbase yookaan ammoo waalleeta bareedaa Bitcoin Ethiopia keessatti dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti Bitcoin itti kuufachuuf nu gargaaran bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana keessatti akkaataa itti banatan step by step kan inni isin agarsiisu ta'a huno. Kanaaf na hojii turuu hin dagatinaadhaaf viidiyoo kana osoo skip hin goone daawwadhaan isiniin jaalatamtoota koo. Viidiyoo itti aanu keessatti ammoo kiriptookaaransii yookaan Bitcoin kaniin kuufadhee gamanatti akkaataa dabarsanis guutuutti kan isin agarsiisu ta'a. Arra ammoo akkaataa waalleetii kana itti banan isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun yoo isin tole laayik tuqaa yaada keessanis koomenteeratti naa qooduu hin dagatinaan isin jaallattu ta'u mee kallattumaan amma gara barnoota keenyaa haa dabarru. Hayyee hordoftoota kiyya jalqaba aappii waalleeta kana banachuudhaaf kiroomoo biraawusarii yookaan ammoo biraawusarii kan feetan seenuu dandeessanii an mee jalqaba kiroomoo app kana niin seena. Ergaan kiroomoo kiyya seenee kana booda iddoo sarcheetu tanarratti akkuma argaa jirtan gama gubbaarratti jechuudha. Maal akkaan jiru barreessuu ni ilaaltu jechuudha. Iddoo sarchii tana tuqaasuudhaan coinbase.com yookaan ammoo kun kan jalaa filachuu danda'a coinbase.com jettanii yeroo sarchi gootu. Haala kanaan akkuma agartan kallattumaan gara weebsaayitii isaa nanaqee jira jechuudha. Aappis yoo isin barbaachise akkaataa dabarsatan yeroo dhiyootti isin agarsiisa. Ergaan Coinbase kiyya ta'e haala kanaan naaf fida amma mee guddisee isin agarsiisa. Kunoo iddoo amma get start jettu kana akkuma isin agarsiisaa jiru kanaan. Iddoo get start jettu sana ni cuqaafna jechuudha. Gama gubbaarratti kan argamtu. Yeroo iddoo get start cuqaafnu amma haala kanaan naaf banee jira jechuudha. Amma steppii akkaan itti guutu karaa sirrii ta'een isin agarsiisa. Sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Jalqaba maal naaf fida first name last name emailii fi kana naaf fida. First name ammoo maqaa kiyya maqaan hin banachuu barbaadan jechuudha. An namaaf waan hin banuuf maqaa kanuma fedhe tokko godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Yaa abbaa maqaa abbaatii katti aanu last name. Kajidduu kun ammoo emailii kiyya jechuudha. Emailii kiyya ittiin guuta. Emailii kiyya eegaan itti guute ammoo paaswordii haala kanaan na gaafata. Paaswordii kiyya haala kanaan hanga 8 ittiin guute jechuudha. Sanii ol itti guutuu ni dandeessu. Garuu yeroo kana guuttan qubeessa ol keessa maktanii. Erga haala kanaan paaswordii kiyya guute ammoo iddoo humnoo raayitii kana niin tuqa jechuudha. Kana booda create account jechuudha. Iddoo itti kana niin cuqaasa. Yeroon iddoo create account cuqaasu haala kanaan naaf fida jechuudha. Amma emailii kiyya irratti ergaa naaf fidee jira as keessaa niin ba'a jechuudha. Emailii kiyya keessatti emailaan banuu qabuun jechuudha kunoo haala kanaan emailii keessatti siif ergamee jira dhaamsi meseejiin yookaan confirm godhachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kana keessaa ba'ee iddoo emailii kiyyaa kana niin seena. Emailii kiyya yeroon seenu kunoo haala kanaan Coinbase please verify your email naan jechu jira niin bana jechuudha. Yoo isiniif hin fidne ammoo refresh gootu jechuudha. Gad harkistanii refresh gootanii haalatti isiniif fiduu danda'a jechuudha. Amma iddoo Coinbase verify jettu kana yeroon seenu kunoo haala kanaan naaf fidee amma iddoo verify email address jettu sana kunoo akkuma agartan naa dhufee jira jechuudha. Iddoo verify kana niin cuqaasa jechuudha. Yeroon iddoo verify cuqaasu maal akka naaf fidu waliin ilaalla. Haala kanaan naaf fida amma waa'ee Chrome browser kiyya keessa waan jiruuf ammoo Chrome ittiin deebi'e jechuudha. Browser isin itti taphachuu jiraattan yoo ammoo UC ta'e UC fayyadamtu. Kan amma Chrome waan hin fayyadamu jiruuf Chrome maan tuqaa.
Chrome yeroon tuqu haala kanaan verify naaftee jira. Amma wanni inni gaafatu lakkoofsa bilbilaati jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa godhuudhaaf ammoo biyya isin keessa jirtan iddoo +25 jedhu tana tuqaasanii iddoo biyya feetanii jechuudha. Suudii jiraattanuu biyya alaa jiraattanuu biyya kamiyyuu keessatti waan hojjetuuf waalletni kun maallaqa adda addaatis goofachuuf hedduu isin gargaara. Ana Itoophiyaa keessa waan jiruuf Itoophiyaa filadhee sana booda lakkoofsa kiyya niin galche jechuudha. Lakkoofsa kanarratti banuu waan hin barbaadeef lakkoofsa kana yeroon tuqu send code iddoo itti tana niin cuqaasa jechuudha. Amma iddoo send code jechuu yeroon cuqaasu maal akkanaaf jiru kunoo koodii na gaafate jechuudha. Koodiin kiyya dirqama lakkoofsa masmaraa irratti naaf dhufa jechuudha. Ni obsaan gannaa dhufu. Eeyyen kunoo akkuma agartan kana lakkoofsi meseejii kiyya naa dhufee jiraadha. 36 duwwaa 8 970 akka jechuudha. Haala kanaan naaf dhufa jechuudha. Erga haala kanaan na dhufee iddoo submit itti sana niin cuqaasa jechuudha. Ergaan iddoo submit cuqaasee maal akka naa dhufu ni agartu jechuudha jaallatamtoota koo. Eeyyen kunoo haala kanaan kallattumaan banadheetiin jira jechuudha jaallatamtoota koo. Amma immoo maallaqa kiyya bakkaan fedhee asirratti dabarfachuu ni danda'a. Kunoo maallaqni kiyyas Itoophiyaadhaan naaf ta'ee jira. Bitcoin, Ethereum, Litecoin gosa kiriptookaaransii hunda fudhachuutti ni danda'a jechuudha. Amma viidiyootti aanu keessatti ammoo akkamitti waalleeta kanarratti akka dabarsan viidiyoon amma dura isiniif gadhiise akkaataa bitcointti argattan san aappii san hundarraa an jalqaba ammoo fudhadhee asitti isinii dabarfadhee isiniin agarsiisa jechuudha. Jaallatamtoota koo aappiin kun baay'ee bareedaadha. Maallaqa gosa barbaadan asitti dabarfattanii gara baankii teessanii konneektii godhattanii fudhachuu ni dandeessu. Kunoo akkuma banatti Itoophiyaan 00 qaba jechuudha. Amma waalleeta haaraa banee waan isin agarsiiseef haala kanaan ammoo bitcoin jettee waan hunda fudhachuu dandeessu. Kunoo akkuma agartan amma iddoo baay'ee bitachuu ni dandeessu, seel gurguruu ni dandeessu, konvertii jijjiiruu dandeessu, send namaaf erguu ni dandeessu, risiif fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Amma ammoo akkaataatti fudhattan akkaataa keessatti baafattan yeroo dhiyootti kan isin agarsiisu ta'a. Warreen haala taatan chaanala kiyya subscribe godhuun akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa. Yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naa kaa'uun hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.